isaatu namni beeku shawaan duraan shawaan akkana jedhee kun walaloon halkanii guyyaa sinii walaleeffama citii qabattii durbi shawaa bareedduudha amala qabdii jaarsa tokkicha qabattee samoo jidduuti jedhanii asirraa kunoo sin faarsu. Sin immoo amma ishii tolsin qabee sadarkaa kana kan fide yuushiidha jedha. Sin immoo amma gad deebistu ammoo ol qabdamee dubbadha haya. Maal lu qabdee eegan nu qabdee maqaan nyaataa jirti bareeshii nu gubdee maqaan nyaachaa jirti. Bara an ol sin qabdee haya maqaa keessan dhoofsiste shawaan beekamu ture asin beeksistu. Ndee kan maqaa keenya beeksisu gootamee qabna bara lubbuu qaaliitti laata. Maaliif maqaan keenya hin beekamu? Boonii een barbaadamee. Jechuun waa'ee durbaa irratti kan duran dhiirri maasaa dhiirri kan jiru shawaadha jedhama. Garuu durbaan hin beekamu ture. Gaariimmaadhaan beekamu malee waan boonii hin beekamte kanaan beekamu bee. Nurraa gorsi beeksitti dhiyaattee bakka nurraa gorsi nu gubdee nu geessee maqaa nu nyaattee dhugaa rabbii. Nurraa gorsi ol adeemtu kanaa singaa. Yaa Rabbi, boniyee osoo jiraatte amma maal masiniin jette Rabbi jedhaatu. Dhugaa rabbi haa jiraattu faa. Bakka maa ofiin Sheeritti godhee fi dimeena tuttumaa waan hin jedhu. Baruu qabdi. Kan akka namni itti duuluus akka ganda keenya arrabsuun godhaa jiru ishiidha malee ishii mataa ishee jibba. Namni dogongorre hin jiru bee leesh kan hunda maal ol hin deebitu hundaa bakka balleechaa ishii sana. Maa dogongorte hin jenne bara hawwi maa dogongorte hin jenneen bara ammas meediyaa irraa maan galleedha bara. Namni maqaan nyaata ishii miti. Arbo shiriinsaa meediyaadhuma gubbaara meediyaadhuma daa'ima moo isiin? Haya. Yaa kennaatu rabbi nurraa gara dhulaa deemtu. Dhugaa rakkisitti dhiyaatte waan ta'eef gorsi. Amma qoy kasin jedhu hawwi maaliin gannu qabdee jetta ijoo lamaan bicha lafaa godhi kalaasaa yaa hin gollomna yaada keenya. Maaliidhaan mataa gannu qabdee jetta. Namni dogongorre hin jiru hundi keenyaa dogongoraadha. Garuu dogongora ishii sanirraa waa bartee maaliif adabattee hin ta'in namni dogongorre hin jiru moonii yemichaa miti meeqataman dogongoree Namni kun nama aarsaa bara hawwi namni akkaata dubbattu si godhamee dubbattee xayyib akkamitti callista. Osoo isheen marsii deebisuu fi baattee maa ishii bichaaraan waan akkana kanaa ol raawwate meeqa jira. Zim jedhee adabatee mana ofii cufatee taa'e namni maqaa isaa dhahaa jiru hin jiraa. Ishiin arras boruu sheekandaa biddee dhufte arras boruu siif taanis. Dhiistuu mee dhiistee torbe tokko laaltu waan haasaanuu dhaba yaada dhiisu. Oo isaan asii waa'eedhaan isheen achiin baate waa jette. Ammas miidiyaa dhiisteettu. Miidiyaa maaliin miidiyaa dhiisuu muti sammuun ishiitu xiqqoo boqonnaa argatan dhiistuu wannaa shandaa godhatanaa dhaban. Amma shandaan biraa dhufuufitti. Ayye. Amsa nan dabarsa hayya. Inna geessitaa inshaallah. Ayye. Hawwi iftuu yaada qabdaa? Ani yaadan qabu mucaan kee fayyaadha. Akkanumatti itti fufaate kabajamtuu keenya si faana jirra. Ilmoon nama akkana laa sirraa fakkeenya fudhattuu meeqooye. Daraan irraa fakkeenya fudhatee viidiyoon itti dawwaleetti gorsime nurraa gorsime. Fakkeenya narraa fudhu jedhee nunkaan waa biraa nama biraa yoo dhiifte yoollee seenaallee dhiifte sirraa fakkeenyaa fudhattu. Maal abbuu qaanofne yeelloofne asiin nu arrabsa achiin nu arrabsa. Maqaa shawaa hidhattee itti barreeffatte maqaa shawaa irraa fuudhi jedhin si jammar. Shawaan shalabbee akkanaa hin qabdu. Kalecha ishee jaallattu kalecha sol qabdanii amma gizee wanti hin jaallanne iddoo gadheetti gadheedha. Kalaas iddoo waan hin taanetti waan hin taanedha. Ijjetti itti himna nuti laa. Nuti ijoollee shawaa ijjetti itti himna maaliifin nuti gadhee akkana of keessaa hin qabnu. Kalaas sirrachuu baattu moo of keessaa baafna kalaas. Hayi. Biyyoon Oromoo mitiyyuudha sobdee shawaa jette malee afaan Amaariffaa baay'inaan haasofti Oromoo mitii jedhume. Maa galtu kamaarree maal jedhan sila kondorii moo maal jedhan achitti galtu akkas taanaan.
Kanaafuu ishiin Maal gondoreedha Oromoo jechuudha. Oromoo boniyee bicha Oromoo miti Amaariffa jette. boniyee bicha taasisaa miti. Yaa Rabbi kiyya. Haya. Oromoo miti afaan Amaariffaa softee jette kamaalan godhareyaan. Yaa Rabbi boonni Ilaa kenna. afoonin illa. Ilaa kenna akkana laa. Zambii Afaan keessa Oromoo saasoftu Amaariffa saasoftu maqaa booniyyee shawaa jedhu shawwicha sana bicha irraa nuuf barreessitu yoo barbaadde ammas viidiyoo biraa gadaa baafattu rakkoo hin qabu. Yaa Rabbi yaa Rabbi. Haya. Akkasitti wal biraa gallee sana ta'uu baatu as Maal gubbaarratti viidiyoo nan baatee boniyee baatee bichaa gadi bee uummata kanas barxiqqoo gandummaa takka keessa jirti. Hundumtuu gizee ganda biraa ofii shafana ta'an gan anuma boniyee kana waggaa tokko afarsaa jiru malee jechuudha. Hundumtuu kutaa kam keessa gadi bee viidiyoo boniyee wallaahi sana hawwimee tokkokkee gubbaarratti dhaggeeffatu Karaabee hundi dhiis. isaatu Ee wallahi. hundi isaatu gandummaa haa ta'u malee Isaan wallaahi hawwimee dhaggeeffadhu. hundumtuu kan ofii bobaa jala godhatee ta'an anuma boniyee kana afarsa kan boniyee shan deemu meeqatu gadi bee jira kanaan dura. Kanarree waa'ee viidiyoo kanarree dhiise anuma ishiin ammaa dabattee hin teenye kanaa kan jedhe malee hundummaa gandummaa keessa jira. Gandummaa takkasitti keessa dhufa. Okkoonu kanaafun jedhee bar kanaaf itoo meediyaa irraa galteen jedhee baranis kanumaafan dubbadhe salamadduma ishillee haara galfanna. Baga viidiyoon garuu kan ishii bichaa moote kan ishii caalaa nama qaanichu wanni amboonii sun bar waan nama qaanichu qabu. Inni beeku shawaan duraan shawaan akkana jedhee kun walaloon halkanii guyyaa isinii walaleeffama citii qabattii durbi shawaa bareedduudha amala qabdii jaarsa tokkicha qabattee sammuu jidduuti jedhanii asirraa kunoo sin faarsu. Sin immoo amma ishii tolsin qabee sadarkaa kana kan fide iyyuu ishiidha jedha. Sin immoo amma gad deebistu ammoo ol qabdamee dubbadha haya. Maal lu qabdee wengan nu qabdee maqaa nu nyaachaa jirti bari ishiin nu gubdee maqaa nu nyaachaa jirti. Bara an ol sin qabde yoo haya maqaa keessan dhoofsiste shawaan beekamu ture asin beeksistu. Ndee kan maqaa keenya beeksisu gootamee qabna bara lubbuu qaaliitti laatti. Maaliif maqaan keenya hin beekamu? Boniyeen barbaadamee Jechuun waa'ee durbaa irratti kan duran dhiirri maasaa dhiirri kan jiru shawaadhaa jedhama. Garuu durbaan hin beekamu ture. Gaariimmaadhaan beekamu malee waan boniyeen beekamte kanaan beekamu dee. Nurraa gorsi beeksitti dhiyaatee wakkaa nurraa gorsi nu gubdee nu geessee maqaa nu nyaatte dhugaa rabbii. Nurraa gorsi ol adeemtu kanaa sin ga'a. Yaa Rabbi boniyyeen osoo jiraatte amma maal masiniin jette Rabbi jedhaatu. Dhugaa rabbii haa jiraattu faa. Wallahi. Maa of hin beeku. Sheeritti godhii fi dimeena tuttumaa waan hin jedhu. Baruu qabdi. Kan akka namni itti duuluus akka ganda keenya arrabsuun godhaa jiru ishiidha malee ishii mataa ishee jira. Namni dogongorre hin jiru. Leesh kan hunda maal ol hin deebitu hundaa bakka. Balleechaa ishii sana. Maa dogongorte hin jenne bara hawwi maa dogongorte hin jenneen bara ammas meediyaa irraa maan galleedha bara namni maqaan nyaata ishee miti. Arbo shiriinsaa meediyaadhuma gubbaara meediyaadhuma daa'ima moo isiin? Haya. Yaa kennaa tokko bu'aa nurraa gara dholaa deemtu. Dhugaa rakkisitti dhiyaatte waan ta'eef gorsi. Amma qoy kasin jedhu hawwii maaliin gannu qabdee jetta ijoo lamaan bicha lafaa godhi kalaasaa yaa hin goollomna yaada keenya. Maaliidhaan mataa gannu qabdee jetta. Namni dogongorre hin jiru hundi keenyaa dogongoraadha. Garuu dogongora ishii sanirraa waa bartee maaliif adabattee hin ta'in namni dogongorre hin jiru boniyee bichaa miti meeqataa dogongoree Namni kun nama aarsaa bara hawwii namni akkaata dubbattu si godhamee dubbattee tayyib akkamitti callista. Osoo isheen marsii deebisuu fi baattee maa ishii bichaadhaan waan akkana kanaa ol raawwate meeqa jira. Zim jedhee adabatee mana ofii cufatee taa'e namni maqaa isaa dhahaa jiru hin jiraa. Ishiin arras boruu sheekandaa biddee dhufte arras boruu siif taanis dhiistu mee dhiistee torbe tokko laaltu waan haasaan oodha bayyaa dhiisu. Oo isaan asii waa jedhan isheen achiin baate waa jedhu. Ammas miidiyaa dhiistattu. Maaliif miidiyaa dhiisuu miti sammuun ishiitu xiqqoo boqonnaa argatu dhiistu wannaa shandaa godhataraa dhaban.
Amma shandaan biraa dhufuufitti. Ayye. Amsanan dabarsa hayya. Inna geessita inshallah. Ayye. Awwi iftuu yaada qabdaa? Ani yaadan qabu mucaan kee fayyaadha. Akkanumatti itti fufaati. Kabajamtuu keenya si faana jirra. Ilmoon nama akkana laa. Sirraa fakkeenya fudhattuu meeqooyi? Daraan irraa fakkeenya fudhanii viidiyoon itti dabalite gorsime. Nurraa gorsime. Fakkeenya narraa fudhu jedhee nunkaan waa biraa nama biraa yoo dhiifte yoollee seenaallee dhiifte sirraa fakkeenyaa fudhattu. Maal abbuu qaanofne yeelloofne asiin nu arrabsa achi nu arrabsa. Maqaa shawaa hidhattee itti barreeffatte. Maqaa shawaa irraa fuudhi jedhiin si jammar. Shawaan shalabbee akkanaa hin qabdu. Kalecha ishee jaalattu kalecha sol qabdanii amma gizee wanti In jaallanne iddoo gadheetti gadheedha. Kalaas iddoo waan hin taanetti waan hin taanedha. Ijjeetti itti himna nuti laa. Nuti ijoollee shawaa ijjeetti itti himna. Maaliif nuti gadhee akkana of keessaa hin qabnu? Kalaas sirrachuu baatu immoo of keessaa baafna kalaas. Hayi. Biyyoon Oromoo mitiyyuudha sobdee shawaa jette malee afaan Amaariffaa baay'inaan haasofti Oromoo mitii jedhume. Maa galtu kamaarree maal jedhan sila kondorii moo maal jedhan achitti galtu akkas taanaan. Kanaafuu ishiin kondoreedha jechuudha. Oromoo boniyee bitaa ta'a isaa miti. Haya. Oromoo miti afaan Amaariffaa haasoftee jette kamaalan godhareyaan. Ya Rabbi booni afoonin illa. Ilaa kenna akkana laa. Afaan Oromoo haasoftu Amaariffa haasoftu maqaa booniyyee shawaa jedhu shawwicha sana bicharraa nuuf barreessitu yoo barbaadde ammas viidiyoo biraa gadaa baafattu rakkoo hin qabu. Ya Rabbi haya. Akkasitti wal biraa gallee sana ta'uu baatu maal viidiyoo booniyee bichaa gadi bee uummata kanas barxiqqoo gandummaa takka keessa jirti hundumtuu gizee ganda biraa ofii shafana ta'an gan anuma booniyee kana waggaa tokko afarsaa jiru malee jechuudha hundumtuu kutaa kam keessa gadi bee viidiyoo booniyee wallaahi hawwimee tokkokkee gubbaarratti dhaggeeffatu hundi isaatu gandummaa ta'uu malee wallaahi hawwimee dhaggeeffadhu. Hundumtuu kan ofii bobbaa jala godhatee tamaan booniyee kana afarsa kan booniyee shan deemu meeqatu gadi ba'ee jira kanaan dura kanarree waa'ee viidiyoo kanarree dhiise amma ishiin ammaa dabattee teenya kanaa kan jedhe malee hundummaa gandummaa keessa jira gandummaa takkasitti keessa dhufa. Okkoonu kanaafun jedhee bar kanaaf itoo meediyaa irraa galteen jedhee baranis kanumaafan dubbadde salamadduma ishillee haara galfanna. Baga viidiyoo garuu kan ishii bichaa moote kan ishii caalaa nama qaanichuu wanni ambooniyee sun bar waan nama qaanichuu qabu. Ishee shawaa miti shawaa bakka hin buutu amma ijoollee shawaa baay'een itti duulta maaliif itti duultanidha bara. Ayyee shawaa bakka hin buutu bakka booniyyee shawaa kan jedhu ofirraa barreeffama sana ofirraa fuutu. Hin feenu. Bari ishiin maqaa keechan aan ol kaaste sanoo hin kaffaltanii fi haya ishiin maqaa keechan ol kaaste. Maqaa keenya ol kaasuun kenna akkana uummanni meediyaa irraa fuudhee intalli kun eessaa baate ijoollee shawaa hokkanaa miti maal safuu cabsite noormaalidha jette akkas jette jedhanii maqaan nyaataaran namni tokko kalaas dokongorte kun amma barmaama gootummaarrani fakkeenya yeroo baay'ee warri shawaa kan beekaman shimala gootummaadhaan. Innaa ishiin amma noormaal kan ishiin jette jabina warra shawaa mul'isaa jirti natti fakkaata akkam. Wallahi kenna wallahi anta akka goddonyoota koo keessa takka dubara akkana jajjabaatte sheeka keessatti normaali loo jettu takka argeen beeku. Wallahi ija namaa keessan ilaalu nuti ija namaa keessa wallahi laazim ija namaa keessan ilaalu ol jenne mukaan sheeka keessa dhaabanne normaali kan jennu miti. Itoo gaaf sana aadaa warra shawaa uummata kanatti mi'iftu aadaa warra shawaa akkamii fakkeenya isaan islaamtota miti shawaa lixaati ishiin
aadaa jaa uummata keenya yoo islaama ta'uu baatellee aadaa akkamiitiin nama guddisan aadaa akkamii qabu uummanni shawaameetti nama si hordofu kanaan. Yeroo baay'ee Shawaanii dubarri shawaa adaba nuti akka qabaachuudhaan beekamu waan hin taane hin dubbatanii amala gaariidhaan beekamu. Muudannoon kun immoo muudatee olis qabdee deebisteet immoo maqaarree isinitti gootee deebi'ee qalbiinis cabee xiqqoo akkana jedhamee garuu kan ittiin beekame shawaan boonii jedhan. Garuu uummanni shawaa immoo akkamiin guddisni akkamiin guddatu yoo islaama ta'uu baatirree aadaa isaa fuudhan guddatu moo akkami? kiristaanummaa keessatti dhaartama ati musliimummaa keessatti kiristaanummaa keessattis ta'e musliimummaa No, keessatti ta'e uummatichi kiristaana waan ta'eef akkamitti jechuun amma islaamummaan ofiifuu sattaraa afaaniin nama sattaraa waan hundaan islaamummaan seera mataasaa qaba. Uummanni kun immoo aadaadhaan baay'inaan uummanni keenya kara shawaatti aadaadhaan wannoo jedha. Aadaa akkamitti nama guddisan adaba afaanii adaba qaamaa akkamitti maatiin nama guddisan shawaatti. amma fakkeenyaa fi kennaa ani musliima maatiin koos musliima lakiin Inshallah. amma nuti ijoollummaa keenya kaanee yaani biyya ormaa kana dhufnetti yaani abbootis ta'e yoo abbootiinis nutti dhufan yoo namnis nutti dhufe nuti akka aadaa shawaatti nooruu jedhee ija namaa keessan ilaallu mataa gadi qabnee deemna garuu immoo ammas immoo itti aansee immoo marsii namatti hin deebifnu adabaan jechuudha marsii namatti hin deebifnu isa guddaa hin kabanya isa xinnaa akka xinnaatti kabanya siigalee ammas immoo wanti kan booniyya wanta akkas natti booniyyan shawaa miti jedhee wanti sammuu kootti fudhee ani ijoollee goddonyoo tokko keessa namni akkas ijoollee namti shawaa keessa namni akkana ija jabaattu hin jiru booniyyan eessaa dhuftee kan gaafii natti ta'e. Bar booniyyee gaaf sana dubbatee kan dubbachiise sheeka bar malee isheen lafaa kaatee normaal hojjettee viidiyoon hojjenne. Kenna itoommati bakka sana bakka ishee buutee an dhibbaatti ati booniyyee fardaa farreedha. Sababni isaa maali yoo jette maashaallah aleek wallaahi edda musliimummaa itoo hin qabatin duraayyuu sin ilaalaan. Hanga yoonayyuu sin ilaala jechuudha. Tuktukee kee hunda isaatu ani sin ilaala. Ooloo si godheera. Lakiin innuma sana yoo miira keessa galchillee dhiifamaa firri koos abbaan koos haadhi koos obbolaan koos sinumaa dogongora kunii to jettee sana keessa baate kun hunduu hin dhufula. Ishiin immoo maal jette cufadhaame maal abba madduma ishiillee kabajaan hin jiru. Isumaa immoo bakka edda ta'ee hin barbaadu jettee as gubbaarratti dhuftee boochee birrii funaanee dakaan immoo fidanii barreeffama feesbuuk irratti maxxansaa jiran maali dhagaanni safuun cabsuu kun. Amma ishiin uummata shawarraa galata qabdi moo bakka akkasumatti kasaaraa galte. Ani toon arge makiinan irra baasa toon arge maal jetta too suudii keessa jiraatte makiinan irra baasa. Ilaa hunduun toluuf jecha damjoodha rabbii edaatus toofulla. Makiinan irra gamma ishiin gaafa sirrattee meediyaa kanarraa galtutti tokko. Hawwi atis booniyyaa maqaa shawaa ol qabde moo gad deebiste?